Akkam jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Warri subscribe gootaniin afaana turtan afaana turaa isiniin jedha. Har'a immoo viidiyoo kireemii fuulaa bareedaa tokko isinii fideera. Fuula keenya kan nu bareechisu kan nuuf ibsu isinii fidee dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaan afaana turaa isiniin jedha. Kireemiin haadha isinii fidee kan irraa hojjetamu misirarraa kan hojjetamudha. Baay'ee tokko bareedaadha fuula keenyaaf. Fuulli keenya akka ifee bareeduuf nuuf gargaara. Keenya akka freeshii ta'ee akka qalal nutti jedhuuf jechuudha. Baay'ee tokko gargaara jechuudha. Akkasumas wantoota gugurraacha nurratti bayanii isaanis tiriitii nu godha jechuudha akka isaan nurraa badaniif. Kana yeroo torbaanitti al-lama yookiin sadis dibachuu ni dandeessu. Amma wantoota irraa qophaa'u isinitti himaa. Asitti misira irraa hojjetama isiniin jedheera. Misiran qaba. Misira keessan erga dhixxaniin booda al-lama yookiin sadi sanaan booda bishaanitti gootanii jechuudha. Sa'aatii hanga 5 yookaan galgala gootanii hanga ganamaa bulchuu ni dandeessanii akkuma isinitti toletti jechuudha. Erga akkasitti bulchitaniin booda ganama yookaan sa'aatii 5 booda misira keessan bishaan san keessaa dhimbiibdaniitiin misira qofa jechuudha. Maashinii keessa gootanii misira daattanii jechuudha. Yeroo daattan kana yoo isiniif daakamu baate aannan diqooleetti gochuu ni dandeessu yookaan qullaas ni daakuu ni dandeettu jechuudha. Warri fuulli keessan oil skinii ta'e mootu aannan yoo itti gochuu baattan gama biraatiin immoo fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Daakuu isaa daattanii misira dhiqamee qophaa'ee jechuudha. Jechuudha ka dhiqamee oduu ta'e baay'ee bareedaadha. Fuula keenya waan dibannuuf ka dhiqamee goggogee gurguramuu ni jira. Isa fuutanii daakuudhaan maashinii keessatti jechuudha. Isa maankaa tokkoo fi damma maankaa tokkotti gochuu walitti makuudhaan warri fuula keessan oil skinii ta'e dibachuu ni dandeessu. Akkasitti haala biraatiin immoo odoo homaayyuutti nedayin jechuu aannanii akkuma duratti qopheessine sanitti misira qofa fayyadamuun dibachuu ni dandeessu jechuudha. Warri fuulli keessan oil skinii yoo aannanii waan oil skiniif hin taaneef dairy productiin oil skinii waan hin taaneef akkasitti dibachuu ni dandeessu jechuudha. Warri fuulli keessan oil skinii ta'e warri fuulli keessan oil skinii hin taane immoo akka duratti qopheessanitti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fuula keenya baay'ee tokko nuuf bareechisaa baay'ee nuuf ibsaa irra deddeebitanii yoo dibattan isinuu jijjiirama isaanii argitu. Akkasitti dibata san qopheessitanii jechuudha. Erga daaktaniin booda dibattaniitiin daqiiqaa 20 ofirra tursiistanii yoo inni goggogee jechuudha. Bishaan qorraadhaan ofirraa dhiquu jechuudha. Erga dhiqattaniin booda kireema fuula keessan dibachuu ni dandeessu. Saniin booda fuulli keessan freeshii ta'ee bareedaa ta'ee isiniif tura jechuudha guyyaa guutuu. Fuula bareedaa isiniif ta'a. Itti fayyadamaatii ilaalaa hin jaallattu. Woo gaafii qabaattan koomentii jalatti na beeksisaa. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoolee biraa isin fayyada kan jedhee isiniif fidee dhufuutti nagaatti naaf tura.